wanta ka hordofuun hangamta akka murteessituu taatee isiniif himuudhaaf dhufe. Eenyu maal dalagee maaltu maal tahee bikkatanitti rakkinni dipaartimentii hamirra akka jiru abbaan si waan ta'eef. Yookaan walloluu qabdu yookaan sirreessuu qabdu no san dura. Qonnaan bulaan tokko guunii fi sizinni qonnaa itti gahe fooloo godha. Har'aan tana kana dareenaa boru kana dareenaa iftaan kana dareena jaan. Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenya bakka jirtan marattu nagaa fi rahmanni rabbi isin bira haa jiraatu jecha arras deebinee dhufne mata duree biraatiin turtii gaarii. Har'aan tana jechuun viidiyoo biraatis waraabeetiin ture. Osuman viidiyoo biraa waraabutti jiru maaltu naa dhufe namni hedduun biizinasa dalaga. Hedduun namaa biizinasa warri dalaguun baana. Biizinasa dalaginaa. Jiruu teenya keessatti garuu guunii fi dalagaa takka daleenu dalagaan sun nuuf hin milkooyne dalagaa sanitti akka barbaannetti waan barbaanne irraan arganne jenneetitti alaanalla. Maaltu qaxabna jee the power of following up wanta akka hordofuun hangamta akka murteessituu taatee isiniif himuudhaaf dhufe. Biizinasa dalaguu irratti namni kun amma biizines pilaana ni qopheeffataa ni karoorfataa jiruusaa keessatti waan adda addaa ni jalqaba. Wantoota jalqabu kana garuu bakka bakkatti hangam takka akka hojiirra oolfamaa jiruuf fooloon godhu jechuun warroota isaa wajjin dalagu wajjin walqunnamtiinsaa laaftuudha. Biizinasa karoorfate isaa wajjin walqunnamtiinsaa laaftuudha. Barnoota baratu sanii wajjin walqunnamtiinsaa laaftuudha. Akka uummanni waa barreessanii fi uummanni biizinasas guddisuudhaan jiruu isaanii guddisuudhaan warroonni ashaaraa isaanii nuukaan irra hedduun isaanii the power of following up waan guddaa akka ta'e nutti himan. So follow up jechuun maal jechuudha? Waan jalqabde takka waan jechuun hegaree qabdu takka follow godhuuf hin dhufee yookaan hangam takka walqunnamtii qabdaan follow godhu jechuun walqunnamtii qabaachuudhaan. Haati takka goonii fi garatti godhattee mana yaalaa deemtii follow up qabdi. Yookaan akka jennuun hordoffii qabdi. Qonnaan bulaan tokko goonii fi sizinni qonnaa itti gahe follow godha. Yoonii fi hin hordofne lafa saasan ooyiruu saasan waan isa barbaachisaa yeroo san keessatti yoonii fi hin goonii fi yoonii fi lafa saasanii wal qunnamtii hin qabaanne qonnaan bulaan keenya kuni lafti isaatuun akka inni barbaadetti akka oomisha inni eegu san hin oomishtu. Irra hedduun keenya biizinasa jalqabnaa, kana jalqabnaa, san jalqabnaa, even relationshipii jalqabnaa, barnoota adda addaa, koorsii adda addaa jalqabna. Haa ta'u garuu somewhere somehow waan inni fail godhuuf hin beeknu fail godha. Wanni fail godhuuf guddaan tokko maal godhuudha barraa communicate hin goonuun follow hin goonu jechuudha. Barsiisan tokko guuniif waa'ee follow up yookaan waa'ee hordoffiidha haasa'u. Namni tokko guunii golfii taphatu jira. Golfii kana guunii taphatu beekte jala deemtee tilmaama saniin dhooytee jalaan haftu. Hanga kubbaan tun deemtu jala deemta. Hordofaa jala deemta. Akka kubbaan sun eessa seentu galma isiisan sii geessu. Waan jalqabde tokko galmaan gahuudhaaf akka ati galmaan geessu akka ati galmaan hin geenye wanni si godhaa guddaan hordoffii dhabuu kan keeti. Jalqabdeef karoorfatteef amata kan kee karoora gaarii bocatteef yookaan fiddee waan adda addaa lafa kaayyatteef galma kan keessan bira hin geessu. Namni hedduun ni katabbi irratti amma jijjiiramaa dhufaa jirra. Katabbiin kan kee gaariidha. Bocachuun kan kee gaariidha. Garuu waan boccesan, waan katabatte san, waan tiimii tantee fiddee waliin haasawite san hangam takka galgala ganama waliin communicate godhaa jirta. By the way, namni business maaniin cimaan hordoffii isaatiitu kaampaanii takka biizinasa guddaa akka daleedu yookaan kan daleeni godha malee kaampaaniin xiqqoon kaampaaniin guddoon hin jirtu. So hangam takka warroota si wajjin dalagu kanaan wajjin wal hordoffii qabda. Eenyu maal dalagee maaltu maal tahee bikkatanitti rakkinni dipaartimentii hamirra akka jiru quba qabda. Keessa jirtamoo gubbarra jirta biizinasa kan ga'e. Irra hedduun namaa biizinasa isaa gubbarra jira. Gubbarra jiraateeti dalagu jiranii barja. Faabrikaa guddaa naqamaa keessa seenee hojjettoota isaati waliin qunnamu yookaan isaanii wajjin waliin hordofu eenyu emotionally akka ta'e eenyu akka rakkina qabu eenyu bikkatanitti rakkinni akkamii akka isa qunname hubannoon hin jirtu.
saniin booda guni fi jiini dhufee gurgurtaan nuti guni fi dhufuu baate dhaabbannee jara kanaan kwaaral goona. Kwaaral godhuun faayidaa hin fiddusi jijjiirama nuti barbaadnu hin fiddu. Jijjiirama barbaaddu san maallaqa barbaaddu yookaan profitii barbaaddu yookaan at the end of the day waan barbaadnutu jiraan iree waan dalagaa jiru san keessa yookaan waan barataa jiru san keessa yookaan waan hordofaa jiru san keessa hordoffiin tantee waan barbaaddu qabdii ultimate goolii qabdii bara. Goolii waan qabduuf yookaan kaayoo waan qabduuf itti ciccittee karoora hordoffiidhaa lafaa qabaattee ilmaan kan kee haa fudhannu mana keessatti ilmaan kan kee kana barattoota haa jennu. Ijoollee barattu tana eenyutu kutaa kan barataa eenyutu hordoffii akkam barbaachisaa jettee ijoollee tantee tana akka gaaritti jala deemtee isaan kana deemtee hin hordofin ijoolleen tantee tuni at the end of the day waan ati barbaaddu san yookaan bu'aa ati barbaaddu san siif hin fidan. Duuba bakka barbaaddisan gahuudhaaf riizaltii barbaaddisan fiduudhaaf karoorri ati karoorfattee fi tilmaamni ati tilmaammattee fi dalagaan ati dalaydu suni deemtee faana bu'uu barbaachisti jechuudha. Maal jedhanii warri adiin the best fertilizer for the farm is the farmer's foot jedhan. Lafa teetiif yookaan ooyiruu teetiif xaa'oon bareedan yookaan xaa'oon gaariin miila abbichaatii jedhan. Miila abbichaatii jechuun maal jechuudha? Yooni fi abbaan lafa sanii abbaan dalagaadhaa yookaan namni dalagaa dalagu suni dalagaa saasan galgalaa ganama hordofee galgalaa ganama jala deemee galgalaa ganama haafee galgalaa ganama irratti xiyyeeffate malee riizaaltiin ati barbaaddu yookaan galmi ati barbaaddu sun dhufuu hin danda'udha. Follow up jechuun piroojeektii jalqabde takka yookaan dalagaa jalqabde takka yookaan barnoota jalqabde takka yookaan karoora jalqabde tokko akka karoora kan keessaniin properly karoora karoorfatte sanii wajjin ji'a torbaanitti yoo ta'e torbaanitti karoorri kan kee tiimii kan keetiif yookaan tiimii waliin dalayduuf karoora kan taaf. Warroonni fakkeenyaaf piroodaakshina gurguddaa dalaganiitu jira. Har'aan tana kana dareena boruu kana dareena iftaan kana dareena jaan. Waan karoorfanne sani akka nuti hin dareene hudhaalee adda addaatu nu qunnama. Hudhaa san kan hiikuu dandeenyu yeroo irratti yoonii fi hordofaa jiraanne. Hordoffii hin qabaanne taanan hordofaan jiru taanan walitti qabamee ji'a dhufa. Guni fi jiini dhufe waan nuti barbaanne sun hin dhufne nuti barbaanne sun. Hordoffiitu rakkinni bakka tamitti si qunname rakkinni bakka tamitti hiikamaa eenyu wajjin hiikamaa hordoffiidhatu yeroodhaan akka ati rakkina san beeytu si godha. Yoo hordofaan jiraanne biizinasa kan kee yooni fi tiimii waliin dalaydu hordofaan jiraanne yooni fi bakka tamitti amma fakkeenyaaf ati makiinaadha dalaydaa haa jennu makiinaan tantee bakka takkatti dhaabbattee ati quban qabdu. Makiinaan sun guyyatti galii galchuu qabduutu jira. Makiinaan sun baasii qabduutu jira. Baasiin sun sirriitti deemaa galiin galaa hin jiru immoo yooni fi hordofuu baatte akkamitti yeroodhaan furmaata kan ta'aaf guyyaa 3 guyyaa 4 dalagaa hiitee dhaabbattee jechuudha makiinaan sun. So hordoffiin dalaguma hundarrattu fakkeenyaaf dalagaa piroodakshinaa fiilmii irratti haa ta'u dalagaa piroodakshinaa yuutuubii irratti haa ta'u dalagaa piroodakshinaa whatever waan hundarrattu dalagaan tantee fooloo qabaachuudha qabdi fooloo godhuudha qabdi abbaan si waan ta'eef. Yooni fi dalagaan tantee sun akka isiin guddattu akka isiin miidhagdu akka isiin dagaagdu galiin isiin baatii tana fidduu fi galiin isiin baatii karoora karoorfattee ati baatii tanatti qarshii 500 galchuu qaba jettee karoorfatte ta'a. Baatiitti aanu qarshii 700 galchuu qaba jettee karoorfatte. Baatii tana qarshiin 500 hin gurguramne. 500 maaliif hin gurguramin jettee guyyaadhaan yooni fi hordofte guyyaadhaan rakkina jiru hiitee cimina jiru cimsitee yooni fi adeemuu dandeessu taate yes indeed 500 olii dabruun ni mala. So at the end of the day yookaan ji'a maayyii irratti mitaate dheedhee kan warroota si wajjin hojjetu wajjin wal qabachuu qabdu yookaan wal loluu qabdu yookaan sirreessuu qabdu no sandura maaltu dipaartimentii kamiitu sirriidhaan dalagaa jira dipaartimentii kamiitu sirriin oomishaa jira dipaartimentii kamiitu rakkina qaba gargaarsa barbaada hordofuu kan keetu si barbaachisa. Irreedduun namaa biizinasa isaanii gubbarra ta'aniitti maaneej godhan. Gubbarra ta'anii waan maaneej godhaniif gabbu'anii bakka tamitti rakkinni jira jedhanii waan hin hubanneef walxaxxeetti eega walxaxxee walitti jijjiiramteen boodan eega almost bankruptcy keessa seenuudhaaf dhihaatan faana abbaan amma bayyanata yookaan ammaan tan akka nama hirriibaa ka'uu ka'a no way hordoffiin tanteessa namni biizinasa dalagu
consciousness isaa dabalee biizinasa irratti xiyyeeffannaadhaan biizinasa isaa hordofuudha qaba. Yoonii fi hin hordofne biizinasni kan kee akka ati barbaadutti hin guddatu akka ifi barbaadutti deema. Maaliif ati waan inni barbaada godhaaf hin jiru hordoffii inni barbaada godhaaf hin jirtu. Lafti tantee hordoffiidha sirraa barbaadi. Lafti tantee gaafa xaa'oon isii barbaachistu, gaafa bishaan isii barbaachistu, gaafa maali maqaan isaa haramarraa haramuun isii barbaachistutu jira. Yoonii fi hin hordofne kun hundinuu irra biqilee bishaan dhabdee lafti sun goggooydi lafti tantee gaffaadha teessii jechuudha. Kun hordoffii dhabatti dalagaan keetis barnoonni keetis yookaan rileeshnshiippiin kan keetis gaffaawaa deema. So follow uppiin haalan barbaachisa dalagaa teessirratti. Dalagaa feete dalagi, fiildii feete irratti dalagi, industirii feete keessa jiraadhu bikka gahuu barbaaddu san yoonii fi hordofteen alatti hordoffii cimtuudhaan alatti fookasii tanteen alatti xiyyeeffannaa kan keetiin alatti biizinasni kan kee sadarkaatii barbaadde yookaan qunnamtiin tantee sadarkaatii barbaadde yookaan barnoonni kan kee sadarkaatii barbaadde yookaan maatiin tantee akkaatii barbaadde siif guddachuu hin dandeessu jechuudha. So akka gaariitti itti xiyyeeffadhuuti xiyyeeffannaadhaan jiruu tantee kaleessa kan balleessite har'aan kana sirreessuudhaaf bakka walxaxxe osoo fi haala waliin xaxiin yoonii fi gubbarra dhaabbattee kana godhaa kan akkas godhaa jettee warra si wajjin dalagu kana kararra keessee rizaltii barbaadu san yeroo gabaabduu keessatti fiduu dandeessaa. Jijjiiramni ni danda'ama. Jijjiiramni karaa dheeraadha nama oofaa. Jijjiiramni hubannoo bal'ootu nama feesisaa. Har'aan tana xiyyeeffannaa kiyya maalirratti hordoffii irratti maaliif irra hedduun dhaabbilee irra hedduun warshaalee irra hedduun biizinasaalee irra hedduun qunnamtiilee irra hedduun namaa wanni inni itti feel godhaa jiru waan xiqqoo fakkaata garuu waan biizinasa kan keetirratti yookaan akkuma walii galatti impaaktii guddaa qabu. So hordoffiidhanii namoonni humaa hin beekne warra otoo humaa hin beeknetu baay'ee hordoffiidhaan nu caala. Hordoffii biizinasa kan kee. So that rizaltiin ati barbaaddu yookaan bu'aan ati barbaaddu ichitti kan jijjiiramtu yookaan barbaaddu taate hordoffiin tantee galgalaa ganama irra jiraachuudha qabdiidha. Dhaamsi kiyya akka waan guddaa irraa barattan amantiin qaba. Viidiyoon kun namoota viidiyoo kana arkuu qaban gorsa kana arkuu qaban jettee amantuuf sheer godhi waliif sheer godhaa akkasumatti immoo waan irraa barattanii fi faayidaa irraa argattan komentii jalatti katabaan isinin kabaja isinin jaaladha akka gaariitti akka fayyadamtan abdiin qaba naa jiraadhaa horaa bulaa.